Akarree fayyadamee galfatu naa godha. Eegan dhaga'ee hin ta'e. Eegan dhaga'ee hin ta'e. Eegan dhaga'ee hin ta'e. Deebaa yoo goosi ka'e. Ammas immoo na gargaara sirriitti na gargaara. Naa gootaniittus inni kana duraas inuma nagaa. Na gargaara akka reeffishii keetti naa galu naa taasisa. Uummanni Oromoo xinnaadhaan jedhinaa guddaadhaan jedhinaa adaraa keessan hiddeessu ni fagoodha. Hiddeessu ni dhiyoo miti ijaan hin argani. Dhaqanii arganii fudhatanii. Hanna arges isinuma adaraa keessanin isiniin jedhaanii shandaa biraa kanarra baay'een qabu. Adaraa keessanin isiniin jedhaanii shandaa kanarra baay'een qabu. Rabbi jabina siniif kennu obboleettii keenya biyyeetti salphatu. Ilas wanni nu walii godhuu dandeenya. Waan hedduu nama gaddisiisudha. Mucayyoo yeroo darbe Saawud Arabiyaa keessatti duute abbaan ishii waan jedhu dhageessanii jirtan. Osoo si eegu baay'ee si barbaadelleedha jedhee jira. Garaa hedduun waan gadda onnee nama cabsuudha jechuudha. Hayi jireenyi biyya ormaa. Hin nyaannantu nama nyaatti. Abbaan ofiitillee maatiin ofiitillee haati ofiitillee biyya ormaa keessatti yeroo jirru kana baay'ee cinqamu ijoollee. Kanarra ishii lafarraa dabartee addunyaa kanarraa boqottee dhiisati. Dhugaa waaqayyoo erga guyyaa mucayyoo kana dhagaaneeti maatiin kun dararaa hedduu keessa jiru. Gadda guddaa keessa jiru. Laphee isaanii darraafamee hin jirti moo hin duute jedhanii darraafamaa jiran. Garuu har'a du'ee ishii dhagahee abbaan isheetis dhaamsa Oromootti dhaammate. Adaraa Oromoo kiyyaa reeffa ishii naa galchaayi. Waan an godhu wallaalee soqadheen dhabee narra karaa narraa fagaatee adaraa durallee isinumatu naa ergee ammallee isinumatu naa galchaa adaraa reeffuma ishii kanaa galchitanii biyyatti awwaalladhu. Maalin godharee carraa kooti jedhee jira jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata. Baay'ee gadda laphee nama cabsuudha. Nyaannan tun kaa biyya ormaa keessatti nama nyaatti. Akkatti baanu beena malee akkatti gallus hin beenu. Bakka jirtanitti waaqayyoon obboloota koo hunduma keenya hojii haa ta'u. Biyyi namaa tun yoomuu akka isheen nu dabartee nuti biyya ormaatii galleetis biyya ormaa deemsa dhiisnas. Obboleewwan keenya yoomuma deemsa kana dhiibna. Biyyi keenya yoomuma biyyarraa baqate biyya namaa keessatti akka allaatti reeffisaa horfattee bada. Kanaa tsalootii godhachuudha. Kadhannaa keessan godhaa. Waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Akkuma amantaa keessaniitiin dhugaa waaqayyo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Obboleettiin kun akkuma kiyya akkuma keeti nan dalagadha jettee baate malee waan kana narra gahan jenne. Yoo wanti ta'es ta'e guyyaa isheeti. Guyyaa ishii waan ta'eef immoo wanti kun ga'e jechuudha. Wanti ta'e ta'eedha jechuudha. Erga ta'een booda immoo mucayyoo kana soqanii akka hin ta'etti reeffa ishee argamee jira. Amma immoo abbaan ishee reeffi ishee akka naa galuu jedhee jira. Akka duutes qurxii isaanii baratanii jiran. Waan hedduu nama gaddisiisudha. Osoo jiraan hin gala jedhanuu eeganuu du'aan namatti galuu waaqayyoo nu haa oolchu. Dhugaa jiraa keenya galla jenneetuma eegganna garuu waaqayyoo waan nu galchu isatu beeka waaqayyoon dojii haa ta'u isatu beeka. Nu himati kan beeku dhugaa waaqayyo obboloota koo nuti beekuu hin dandeenyu waaqayyo gooftaan kan nu uume nu haa beeku malee maaliif akkatti baanu beekna malee akkatti galu hin beeknu. Adaraa keessa xalootii keessan godhadhaa dhugaa waaqayyo kadhannaa keessan godhadhaa nuti yoomuma bakka ijoolleen keessattuu biyya ormaa kun yoomuma warri dararaan akkanaa kun nurraa fi biyya keenya keessatti fataa jennee hojjetannee jiraanna yoomuma biyya ormaa keessatti akka allaatti raasatti raafamuu hafnaa laata hedduu nama gaddisiisa. Ijoollee barra. Har'a mucayyoo tana qofaa miti hunduma keenyaa bara. Nutuu nama gargaaraa, nutuu namaaf waa goonaa, nutuu waa hedduu namaa hojjenna garuu har'a immoo yoo mucayyoo tanaaf gargaarsa reeffa nu kadhatanii nu galchaadhaaf yeroo keenyaaf kadhan walitti guuranii nu galchan hedduu nama gaddisiisa. Maaliif nuti hojjenneetu of jijjiirree namas jijjiirra jenneeti. Nu hedduu nama gargaaraa turres. Yaa Rabbii, yaa Waaqayyo atumti nu duukaa ta'i. Nungatiin ijoollee harka isinirraa qabatu. Rabbiin harka nurraa qabatu. Waaqayyo harka nurraa qabatu. Dhugaa Waaqayyo jechuudha. Katti beeyaan beekna malee katti galuu hin beeknu. Adaraa keessan akkuma amantaa keessaniitiin du'aa ijoolleen musliimaa du'aa walii godhaa. Ijoolleen kiristaanaa kadhannaa keessan godhaa. Tsalootii keessan godhaa.
dhugaa waaqayyoo jechuudha. Akkuma amantaa keessa hundumtu kutaadhaan gandaadhaan amantaadhaan osoo waliin qoonne jechuudha. Biyyi ormaa biyya ormaati. Biyyi ormaa dukkana yoomillee nuuf ifaamati. Dhugaa waaqaa biyyi ormaa nuuf ifaamati. Biyya nama biraatiif yoo ifa ta'e malee qimamochi mana madaamitiif ifaamati. Manni madaamii nuuf dukkana. Maaliif wanta nu qunnamuun beeku homtuu nu argu wanta keessa jiru namni tokko nu arguu hin danda'u. Sitti dukkanaa gaafa addunyaa kanarraa yoo dabarte reeffi keetuu kadhaa akkanaatiin gala. Kadhatameet qarshii gamaa gamanaa watti kuburaniit reeffumti keenyaa gara biyyaa deebi. Kan dukkana nuti ta'eef isa kanaa jechuudha. Biyya ofii keessatti garuu osoo yoo argattes yoo dhabdes gammachuus gaddas huma hundaa yoo taate biyyi keetiin bareedda jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa. Yaa ati wanni isiniidhaan obboleewwan kiyyaa mallee irra deebi'e ijoolleen baduudhaaf karoora qabdan. Ijoolleen keessattuu haarawa dhuftan. Banneet hojjenna jettanii lubbuu keessan irratti hin taphatinaa lubbuu keessan irratti faradinaa akkanumatti. Mucayyoo kanarraa barumsa fudhattu. Mucayyoon kun ishiin gara waaqayyoo deebiteerti garuu ishiirraa hin barattu jennee yaadna. Hundumti keenya iyyuu jechuudha. Maaliif yoo bahan maaltu akka nama qunnamu yoo bahan maal akka ta'an biyya ormaa keessatti jechuudha. Lubbuu ofiitillee dabarsu jechuudha akkuma mucayyoo tanaatitti. Mucayyoon osoo mana madaamii jiraatte yookiin lubbuun ishiin darbu ta'a. Sun waaqayyootu beeka. Osuma darbiteeyyuu mucayyoon tun hangana talgaaga'amuu qabdu qaata galte jechuudha. Maatiin ishiitis hin tolgaaga'amu ishiinis hin tolgaaga'amtu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan warri bahuuf karoora qabdan ijoolleen haarawaa dhuftan adaraa keessan hin bayinaa. Manuma jirtan sanitti hojjedhaa yoo dadhabdan gara biyya keessanii galaa. Gara biyya Itoophiyaa galaa. Biyya keessanitti yoo galtani biyyi keessan isin ta'an adaraa keessan obboloota koo adaraa isinitti haa ta'u waaqayyo isin duukaa haa ta'u. Inna bakkuma jirtanitti hojjedhaa bakkuma mana jirtanitti yoo sii ta'uu baate gizee sadiin qayyaratta biiroo irraa dhuftetti yoo sii ta'uu baate immoo gara biyyaa si haa galchitu madaamin kee malee asii baatee alan hojjedhaa kuma lamaan hojjedha kuma sadiin hojjedha jettanii lubbuu keessan of hin balleessinaa. Dhugaa waaqaa isin jedha lubbuu keessan of hin balleessinaa. Ijoolleen bahuuf karoora qabdanis kan hin baane jettanii yookiin namni janajjanee si baasuu danda'a dhiirri janajjanee si baasuu danda'a shamarri janajjantee si baasuu dandeessi akka mucayyoo kanaatti taatan miidiyaa kan fayyadamtanii waa irraa barachuudhaaf mucayyoo kanarraa waa baradhaa. Adaraa keessan obboloota koo mucayyoo kanarraa waa baradhaa hin barattan mucayyoon kun akkaataan isheetti reeffi isheen doote jechuudha. Mucayyoo kanarraa waa barattu jennee yaadna. Adaraa keessan of eeggadhaa of eeggannoo cimaa godhadhaa. Innaa kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyoo sinaa eeguu. Waaqayyo sinaa eeguu obboleewwan kooyi namni ofiifis waaqayyo nama eega akkasuma waaqayyo biratti illee abbaan of eeggachuu qabdan lubbuu teessan ofii keessanii of eeggachuu qabdan bakkuma argitanitti ebeelu na jaalata jettanii raawwatanii faanaan deemina ebeelu na jaalatanii yaameen hojii akkasii jettanii faanaan deemina. Kan dhufte ati mana madaamii keessa hojjechuu fi miti maal goota birrii hagama waaqayyo koo gaafa xiqqoo kanaan hojjette birkinnaa keessa si buusee miiliyoona si godhuu danda'a biiliyoona si godhuu danda'a. Har'a ati garuu ala baatee yoo kuma sadii hojjette ishii sanii birrii 10 si gochuu danda'a. Maaliif kan lubbuu keetiin taphattu kan yeroo keetiin taphattus. Adaraa keessan isinii haa ta'u kuni dhaamsa obboloota kiyya akka kootii biyya ormaa keessa jiran. Nuti garuu maal kan kanarra buunu beektanii wal tuffachuu fi gorsa namaa dhagahuu gorsa walii dhagahuu wal tuffachuu isheen hagam beetti ana gaman beekaa isheen hagam beetti nurra beetti isheen akkas jechuudha wal tuffachuudhaan duubatti kan nu hambisee waan hin taane irra kan nu buusu wal tuffachuu kanaa jechuudha. Kanaaf wal hin tuffatinaa obboleewwan koo adaraa keessan namni waa argu malee isin gorsu. Abbaa fees yoo ta'e namni kan ofiitiif osoo ta'e of beennanuu obbitisuun isin gorsa waan ta'eef eenyumallee